Imaltoonni naannoo Amaaraarraa gara Finfinneetti imalan innaa magaalaa Shanoogaan gara Finfinnee akka hin seenne ugguramne jechuun himatan. Imaltoonni kun VOA'f akka himanitti humnoota nagaa eegumsa Oromiyaatu nu ugguree jechuudhaan komee dhiyeessaniiru. VOA'f akka ibsanitti imaltoonni kun hangi tokko magaalaa Shanoo keessatti doorsisamaaf dararamaa turre jedhan. Hoogganaan waajjira geejjiba naannoo Amaaraa Zawduu Maalladaa akka jedhanitti mootummaan naannoo Oromiyaa innaa aangawoota naannoo lamaanii gidduutti bilbilaan dubbatanitti himannaa dhiyaate haalaniiru. Ayyaanni Irreechaa sanbata dhuftu Finfinnee keessatti kabajamuuf jiru dura nagaa eegumsi cimuusaa dubbatan jedhan obbo Zawduun. Hoogganaan bulchiinsa godina Kaaba Shawaa kan naannoo Amaaraa Siyyum Tafarraa akka jedhanitti poolisii federaalaati malee haala akkasii poolisiin Oromiyaa hojii seera eegsisuuf ittiin gaafatamu jedhan. Itti aanaatti gaafatamaan waajjira nagaaf nageenya Oromiyaa Koloneel Abbabaa Garasuu VOA'f akka himanitti imaltoota naannoo Amaaraarraa gara Finfinneetti imalanirra uggurri kaa'ame tokkoyyuu hin jiru jedhan. Keellaalee sakatta'aa irratti qofaa sababa hokkarri finxaaleeyyii jiraachuu maluuf jecha nageenyi cimee jira jedhan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Bulchiinsi naannoo Tigraay kan yeroo adeemsa haqa ce'umsaa kan Itoophiyaan hundeessite loogii irratti waan hundaa'eef hin fudhadhuu jechuudha. Ganama addunyaa bakka bu'uu hin danda'u jechuudhaan bulchiinsi yeroo kan naannoo Tigraay beeksisee jira. Bulchiinsichi aangoo murtii walabummaaf loogiirraa walaba ta'uu sirna haqa ce'umsa Itoophiyaa gaaffii keessa galche. Sirna haqaa Itoophiyaan gara fuula duraatti hojiirra oolchuuf yaalaa jirtu ilaalchisee bulchiinsi kun yaaddoo guddaa qaba jechuudhaan dubbii himaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay Amaanuel Asaffaa dubbataniiru. Akka obbo Amaanuel jedhanitti dhaabbileen Itoophiyaa sirna haqa ce'umsaa qopheessanii fi hojiirra oolchuuf loogiirraa walaba ta'e miti jedhan. Sirni haqa ce'umsaa dhiittaa mirga namoomaa kan akka warra Eertiraan raawwataman ilaaluuf aangoo akka hin qabaannes akeekaniiru. Dhaabbata waldoolee lammummaa Itoophiyaa ka ta'e kan abukaatoolee mirga namoomaaf daayirektara olaanaa ka ta'an Ammaa Makonnin wixata darbe VOA'tti akka himanitti sirni haqaa Itoophiyaa dhimmoota yakka waraanaaf yakka dhala namaa irratti raawwataman ilaaluuf haala kamiinuu hin danda'u jedhan jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadan gabaaseera. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Oomoo aanaa Daasanichi keessatti lagni Oomoo guutee kallattii isaa irraa maquudhaan waan dambala'ee fi qonnaan bultoonni qe'ee isaanii irraa buqqa'anii fi bishaaniin marsamanii 60,000 ol ta'an keessaa harka caalaa isaanii baasuudhaan bakka qoraa ta'etti qubachiisuun akka danda'ame bulchiinsi aanichaa ibsee jira. Bulchaan aanaa Daasanichi obbo Fiqira Maaraam Haayimalaa akka sagalee Ameerikaatti himanitti namoottan torban tokkoo fi bishaaniin marsamanii turan baasuudhaan bakkaawwan 3 irratti akka qubatan taasifamee jira. Balaa bishaanii kanaan buufataaleen fayyaa manoottan barumsaa wiirtuuwwan leenjii kan qonnaatii fi kan horsiisee bultoota mancaa'uu isaaniiti kan bulchaan kun himani. Kana dabaluudhaanis beelladoonni miiliyoonii 1 ol ta'anu daangaa qaxxaamuruudhaan gara Keeniyaa akkasumas gara aanaalee Nyaangaatomii fi Hamaritti ce'uu isaanii beeksisuu isaanii fi namoottan balaa kanaan hubamanuuf immoo gargaarsi ammi tokko taasifamaa jirus ga'a akka hin taanee fi qonnaan bultoota 62,790 ta'anii rakkina keessa waan seenanii fi mootummaan akka gargaarsa atattamaa taasisu bulchaan aanichaa gaafachuu isaanii Yoonatan Zabdiyoos gabaasee jira. Gara oduu biraatti yommuu darbinu immoo gocha hammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwatameera jedhame akka qoratu kan hundaa'e gareen qorannoo tokkummaa mootummootaa eeyyamni isaa akka hin haaromsamne fi ibsee jira. Gareen kun walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti taasifamaa ture irratti yakka farra namoomaa raawwatame akka qoratuu fi kan hundeeffamu ta'uunsaas hin beekama. Oduu kana bal'inaan tuju beekuusaatu nutti hima. Kan qorattoonni gocha hammeenyaa Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhan akka qulqulleeffatuuf hundaa'e gareen qorannaa tokkummaa mootummootaan eeyyamame erga marsariitiin gamtichaa roobii kaleessaa jechuun onkoloolessa 4 akka haaromsamuuf yaadni akka hin dhiyaanne agarsiisee booda cufamuun isa mudatee jira. Gamtaan Awurooppaa bara 2021 keessa sababa waraanaatiin boodatti hafuusaa kan qixxata darbe jechuun onkoloolessa 3 ibse gargaarsi doolaara miliyoona 600 miliyoona 80 waadaa seenuudhaan hariiroon gareelee lamaanii qalbiidhaan bakkatti akka deebi'uuf hojjetaa jiraachuu beeksise. Gamtaa Awurooppaatti Komishinarri Michummaa Sadarkaa Addunyaa Juutaa Uriiplaayenin Rooyitersiif akka himanitti waadaan seename Itoophiyaan itti gaafatamummaan jiraachuusaa mirkaneeffachuu ishee haal duree godhateeti jedhan. Kabaatii sadaasa darbee xumurameef walitti bu'iinsa waggoota lamaaf humnoota mootummaa fi hidhattoota naannoo Tigraay gidduutti geggeessameen namoonni 1,000 du'aniiru. Qaamotiin lamaan ajjeechaa jamaa humnaan gudeeddii namoota walitti qabanii hidhuudhaan walii isaanii yakkaa akka turan yoo ta'u garuu dararaa tooftaan raawwatame kanaaf garee lamaan itti gaafataman fudhanne. Gaaffii gamtaa Awurooppaan bara 2021 gumiin mirga namaa akka tokkummaa mootummootaa hundaa'e yakki waraanaaf yakki farra namoomaa ammallee Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jira jedhe. Yakki bal'aan raawwatamaa jira isa jedhu ilaalchisee qorannaan geggeessamu san Itoophiyaan cimsitee balaaleffachuudhaan hojiin sun akka adda citu gaafatteetti. Bakka isaa imaammata haqaa ka biyyoolessaa akka filmaataatti ka beeksifte yoo ta'u komishiniin tokkummaa mootummootaa garuu adeemsa akkaan hanqina qabu ittiin jechuun qeeqee jira. Otomaan Dawaa Arbaa Baabbilee sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waajjirri lafaa aanaa Baabbileedha. Seeraan ala yakka daangaa Dawaa Arbaa keessa seename lafti heektaara 200 ol abbootii qabeenyaatiif kennamee kun akka dhaabatu komii kaasaa jirra jechuudha. Duraaduun isaa akkamitti raawwate guyyuma tokkoon immoo wanti kun kan murtaa'e. Bara 2015 ji'a lammaffaa irraa eegalee lafti akka investmentiif qophaa'aa jirtu dhageenye kunillee akka dhaabatu waajjirri bulchiinsaa aanaadha. Nuti daangaa Dawaa Arbaa keessa hin seennu lafuma teenya investmentiidhaaf kennina jedhanii dhugaadhaan nullee investmentiin deeggarraa kaartaa irratti kennamu dhaabachuu qaba. Kajuu gaafachaa turre homaa fala argachuu hin dandeenye gara godina Harargee ba'aa gaafallee godina Harargee ba'aa kallattii faayitu deemaadha gadi bu'aadha laalaadha. Yoo daangaa isheen asitti mana keessa baasa jedhanii dhaqnee ilaalle irra waliigallee
akka daangaa keessaa bahu investmentiin sun bahee akka daangaan ala hojjetamu irratti waliigallee ture. Garuu hin dhaabanne ammallee hin dhaabanne. Kana gidduuttis eegdonni Dawaa Arbaa Baabbilee weerara investimentii kana dhaabsisuuf socho'an qaamota seera kabachiistota mootummaan guyyoota lamaaf hidhamuullee dubbatanii jiran. Gama biraatiin kan Dawaa Arbaa Baabbileetti yaaddoo ta'aa jira jedhamu qubannaa seeraan alaa hawaasa gama naannoo lachuutiin daangaa Dawaa Arbaa kana keessatti raawwatamaa jira jedhamudha. Hawaasni baay'inaan keessa jira, qubataa jira, guyyaa guyyaan saamiinsa lafaatu jira waan ta'eef keessa qubatee lafa qotachaa jira. Gama kamiin qubatanii jira? Gara naannoo Oromiyaallee gara naannoo Somaalillee. Hagam ta'u lakkoofsi isaanii beekamaa laata? Amma guutuu yoo kaafne akka abbaa warraa 3030 jechuudha. Obbo Adam keessumaa bara 2015 ji'a lammaffaa keessa lafti paarkii kanaa weerarame misooma dhuunfaatiif qaama mootummaan kennamuun kun hawaasa seeraan ala paarkicha keessa qubatee jiru keessaa baasuuf darbees daangaa dawwachaa kanallee kabachiisuu irratti gufuu nutti ta'eera jedhanii jiran. Itti fufee jira investmentiin hin dhabanne. Doozaraan mukaa fi mukkeen jiru hunda irraa kaasanii jiru. Tiraaktarri immoo deemee qonnaaf mijeessee jira. Pilaanii hin qabnu agarreen beenyu waan isaan eeyyama itti baasan arguu hin dandeenye. Wanni kun mee dhiibbaa akkamii qaba? Dhiibbaa guddaa qaba. Maaliif amma naannoon sun tululaa Erer jedhama. Naannoon sun naannoo ardi waggaa guutuu irraan deemne lafa arbaaf mijaa ta'e bakka arbi itti horu bakka arbi soorata irraa argatu lafa sana investmentiif kennite jechaan tokkoffaa arba sana achi kursita. Arbi immoo lafa isaatii ni beekaa ni deebi'a inafu misooma uummataa balleessaa abbootii qabeenya wali bu'a du'uu danda'a hin dhaama miidhaa biraas dhufa jechuudha. Akka mootummaa naannoo Oromiyaatti garuu ijjannoon amma jiru maali? Ka kanaan dura kennamee jirus haa ta'u kan amma booda waggoota 5 dabran kan kennamee jiru iddoo bosonaa keessatti investmentiin kamuu ka kennamu yoo taate qoratamee hatattamaan akka qulqullaa'ee waliigalteen adda jiru kallattii mootummaan naannoo Oromiyaa ta'ee jira. Kanarra dhaabbannee investmentiin naannoo sanitti kenname akkamitti kenname baay'eetu kenname kan keessaa tokko kan amma komii kaasee jedhamu kuni lama ture tokko dhaabsifnee jirra. Tokko immoo amma qorannoo irra jiru kana namichi investmentii fudhate immoo seera hunda eeggatee guuteeti boordii investimentiidhaatiin mirkanaa'ee fi kanummaan boordii investimentii Oromiyaatiin mirkanaa'e kun komii kaafnaan komiin kun akka qulqullaa'u kallattii waajjirri pirezidaantii naannoo Oromiyaa kenneen koreen kun dhaabbatee dhaqee gabaasa kana fidee dhufee jira. Amma akkaataa jedhamutti naannoo sanitti investimentiin kenname kun hektaara muraasa isaa akka keessa seenetti ogeeyyiin kaasaa jiru. Gabaasni amma gana hooggansaan mirkanaa'aa waan ta'eef kana jiraatuma wixinee jalqaba irraa itti kaasaa jira. So isa san keessa itti akka deebi'u kanaan dura baay'ee gaafa jalqaba kennamullee laalamee xalee abbaan taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa barreessee bulchiinsa aanaa Baabbilee waliin ta'anii itti deebi'amee jira jechaadha. Ta'ullee kanummaan ammaa kunu gaafa gabaasni ogeeyyii kanaa mirkanaa'e boordiif dhiyaatee boordiin kallattii kan itti kennu ta'a jecha. Intuu duratti amma gabaasni xumuramee jira. Yeroo lama laalanii jiranii. So hooggansi amma yeroo torban tokko lama hin caalle keessatti kallattiin ni kennama jeen abdadha. Kan komii kana ilaalis ogeeyyii biiroolee garaagaraa ta'uu kan dubbatan obbo Daawud qorannoon kunis waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaaf dhiyaatee murteen kennamas jedhanii jiran. Mootummaan naannoo Oromiyaa hoogganaa abbaa taayitaa eegumsa naannoo Oromiyaa hojii biraatiif achi bobbaheet hooggansa godinaa wajjin achitti galanii mana abbaa warraa 879 achi keessaa diiganii baasanii qulqulleessanii turan karaa naannoo Oromiyaati. Amma sunumtuu dacha'ee jira jechaadha gama saniin waan hin hojjetaminiif. Kana jechuun maal jechuudha qindoomina mootummaan naannoo Oromiyaa dalagee Somaaleen hin dalagin akkasumas naannoo Somaalee dalagee naannoon Oromiyaa hin dalagin furmaatan ta'uu ni saaxilama iddoon sanii. Kanaafuu iddoon sanii iddoo naannoo tokkoo iddoo kan osoo hin ta'in iddoo hawaasa addunyaati IUCNitti iddoo galmaa'ee beekamu waan ta'eef qabeenya hawaasa addunyaati waan ta'eef federaalaa fi naannoleen lamaan harka wal qabatanii qindaa'anii kutan walitti seenanii furuu ni danda'anii amantaa jiruun qabamu. Daawwan Arbaa Baabbilee erga hundaa'e waggaa 53 kan ture yoo ta'u amma yeroo ammaa kana arba dabalatee hoosiftoota gosa 31 darbees gosa simbirroo 220 ol kan of keessaa qabu ta'u obbo Adam Mahammad dubbatanii jiran. Daawwan Arbaa Baabbilee sanyii arboota gurraacha kan gaanfa Afrikaa qofaatti argamu jedhamu kunuunsuuf kan hundaa'e yoo ta'u yeroo ammaa kanas arboon bal'inaan dafee akka dhaqqabutu abdatama. Tallaaliin busaa haaraan R21 jedhamuun beekamu Yuunivarsiitii Oxford kan Birteenii fi Inistituutii Seeram kan biyya Hindii keessa wal ta'uudhaan hojjetame. Tallaaliin kunis Gaanaa fi Burkiinaa Faasoo keessatti itti fayyadamaa jiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa qoricha kana wiixata darbee raggaasisuu isaa kun bal'inaan akka hojiirra ooluuf karaa saaqe. Daarektarri waliigalaa kan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom akka jedhanitti. In areas with seasonal transmission, it reduces symptomatic cases of malaria. Naannoowwan baatilee dhukkubii busaa itti hammaatu qaban keessatti talaallii kana marsaa 3 wal duraa duubaan erga fudhatanii booda ji'oota 12 keessatti namoota mallattoo dhukkuba busaa qaban 100 keessaa harka 75 hir'isee jira. Talaallii isa arfaffaan isa sadaffaa erga fudhatanii waggaa tokko booda kennamu busaan akka hin qabamneef kan ittisu ta'uun beekamee jira. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa tallaalii busaa RTSS jedhamuun beekamu yeroo jalqabaaf bara 2021tti raggaasiseera. Dr. Tedros waa'ee kanaa innaa ibsan. As a malaria researcher, I used to dream of the day akka qorataa waa'ee dhukkuba busaa tokkotti guyyaa talaallii busaa kan fayyaa namaaf ta'uu fi bu'aa qabeessa ta'e itti argannu abjodheen ture. Amma kunoo 2 qabna. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti bu'a qabeessummaa tallaalii lamaanii gidduu garaagarummaan jiru xiqqoodha. Garuu tallaalii haaraan R21 jedhamu hojjechuuf gatiinsaa salphaadha. Naannoo doolaara 2 fi hanga 4tti ka gaafatu yoo ta'u tokko namaaf immoo tallaalii 4tu barbaachisa. Kun immoo gatiin tallaalii saduraan RTSS jedhamuuf gaafatamaa ture walakkaasaa ta'eera.
Talaalli haaraan kun baay'inaan oomishamuus ni danda'a. Instituutiin Serum kan biyya Hindii waggaatti doozii miliyoona 100 duraanuu hojjetaa akka jiru yoo ta'u kana dachaan guddisuuf karoorfatee jira. Ogeeyyiin akka akeekkachiisanitti tallaalii qofti dhukkuba busaan dhabamsiisu. Kanaaf saaphana siree dabalatee tarkaanfiiwwan ittisaa biroo akka barbaachisan Azraa Gahaanii kolleejii Imperiyaal Landan keessa jirutti Piroofeesara faca'ina dhukkubootaa ibsanii jiru. So this additional efficacy of the vaccine is in the presence of this really important intervention. Bu'a qabeessummaan dabalataa talaalliin kun argamsiise bakka gidduu seenuun dhuguma barbaachisaa ta'ee jirutti argame. Inni lammaffaan waan kiimoo intervention jedhamuun beekamu yoo ta'u kunis daa'imman naannoo dhukkubni busaa balaa guddaa geessisuuf yeroo isaa eeggatee ka'u keessa jiraniif qoricha kana kennuudha. Waggaa lama dura jechuun bara 2021tti namoonni dhukkuba busaan qabaman tilmaamaan miliyoona 200 miliyoona 47 kan ta'an yoo ta'u kunis kan bara isa duraa tureerraa xiqqoo dabaleera. Kana malees namoonni 600 fi 19 irra caalaan isaanii daa'imman Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti argamantu du'e. Azraa Gahaanii akka jedhanitti We do hope that by introducing this new vaccine, we can really make a dent in this and get us back on talaalli track. haaraa kana jalqabsiisuudhaan busaa dhabamsiisuu irratti hojjechuu akka dandeenyuuf galmoota jaarmiyaan fayyaa addunyaa bara 2030tti dhukkuba busaa harka 90 hir'isuuf kaa'etti akka nu deebisu abdii qabna. WHO'n dhukkuba binnii yookaan bookeen daddabru kabiraa deengi jedhamuufis tallaalii haaraa wiixata darbe raggaasisee jira. Tambootiin faalameen akka hafuura baafatanii fi waggaatti daa'imman gara 51 ta'an dhukkuboota tamboo xuuxuu wajjin wal qabataniin akka du'an ibseera. Dargaggoonni nama tamboo xuuxuu biratti aara tamboo qilleensa faalu qofaan balaaf saaxilamu mitii ka jedhan ogeettiin fayyaa ka jaarmiyaa fayyaa addunyaa Kiristiin Shaad industiriiwwan tamboo fi isa waliin wal qabatan akkasumas oomisha isaanii isa lubbuu namaa galaafatu sanatu caalaatti isaan miidhaa jedhaniiru. Namoota tamboo xuuxan hunda keessa walakkaa ol yeroo malee waan du'aniif akkasumas bu'aan isaanii ol aanaa akka ta'uuf carraaqqii gochuudhaan industiriin tamboo fayyadamtoota haaraa bobbaasuudhaan maamiltoota dhaban hunda akka bakka buusaniif yaalaa jedhaniiru. Namoonni tamboo xuuxan harki 90 ta'an umrii isaanii waggaa 18 osoo hin guutin araada tamboo kan akka fudhatan yoo ilaalle dargaggoonni umriin isaanii kurnoota keessa ta'e qiyyaafata ijoo ta'uu hubannaa jedhaniiru. Oomishaaleen kun naannoo manneen barnootaa, toora intarneetii fi maashinii waan bitan namaa baasu kan gurgurtaan kan fayyadaman yoo ta'u iddoon akkasii umriin isaanii meeqa akka ta'e adda baasuuf rakkisaadhaa jedhu Shaad. Also, what we see is that these products become more affordable to children, for example, by Industirichi oomisha isaa dargaggootaaf gatii madaalawaa akka ta'u taasiseera. Tokko tokko ishee gurguru. Yeroo baay'ee akeekkachiisa fayyaallee kan